Innante akkam jirtan nagaa keessani jirtu fayyaadha jajjabaattu koota hojii keenya laala ay geexar innante baay'ee wanti asii dhabnu biraa dhabame hin jiru jechuudha injoo yoo Rugi. Bishaan obaasa. Nante. Kan netorkiin hin dalanne irra immoo kan aduu isaanii aduu isaa yaada. Ijoolleen irra caala gara baadiyyaatti aantan jechuudha Waaqayyoon obsa isin yaa kennu dhugaa Waaqayyoo maaliif baay'ee ulfaata dhugaa Waaqayyoo yaa geeta Yesuus geeta. Yesuus geeta. Dhugaa Waaqayyoo ani har'aan guyyaa sadaffaa ergan dhufe jechuudha magaalaa garuu baadiyyaa innante baadiyyaa killixan jedhe dhugaa Rabbi ilaala baadiyyaan ani itti dhaladhe sun kana jaala bareedde mi erga dhugaa Waaqayyoo takkallee baadiyyaa sururomtu baadiyyaa sururan jette jechuudha dhugaa Rabbi baadiyyaa qafaa fi qaffafamtu Rabbi baadiyyaa qafaa fi maal akka ta'e beeku baadiyyaa qaffafamtu tun immoo asitti immoo haadha gadiraa kan addaate booda immoo jaartii farroon tuni eessa goote an jetti dhugaa Waaqayyoo joo wey balaashaame baadiyyaan ishee jechuudha baadiyyaa sirriitti killixetti baadiyyaa of dhugaa Rabbi baadiyyaa magaa qillix silkii gootu dabalaashee yaa Waaqayyo baadiyyaan ishee baadiyyaa hullim jette dhugaa Rabbi si asxallaa bamaariam Injoo jireenya kau Waaqayyo jireenya kana qaba jireenya kana qaba jireenya dhugaa Rabbi hin kolfina wanti asii dhabame hin jiru joo yaa Rabbi wanti asii dhabame hin jiru dhugaa hundi numa jira amma isa kana hunda ganaan obaasa Waaqayyo obsanaaf kenni jedhe malee maalan jedhaa garuu yoo asitti kaa kennu jira Waaqayyoon obsa isiniif haa kennu jedha injoo dhugaa Waaqayyo baay'ee ulfaata Rabbi qofa beektu kiraa itti fuute tooni kiraa itti fuuti qofa jechuudha jaartiin biyya sun qofa kiraa itti fuuti amma garuu hin bi'i maaliif maqaa galichaa keessattuu jechuudha ijoolleen keenya yoo maqaa galichaa itti naasa'inaa dhugaa Waaqayyo maqaa galichaa takkarree itti naasa'inaa dhugaa Rabbi biyya haa nyaatanii amma fakkeenyaaf jechuudha ani fixaan jira waan ta'eef jechuudha jiniifa ani fixaan jira waan ta'eef jechuudha kontiraata koo jechuudha kontiraata koo fixaan jira baay'ee namni jechuudha kontiraata fixuudha bakka waa'ee galichaa taasiftan taana dhugaa Rabbi isaan baay'ee tokko isinitti danda'u maaliif ani maal akka ta'e beeku dhugaa kan hunda garuu isaan bira hojjettanii baay'ee dhugaa Rabbi baay'ee
hojii sitti baay'isuu akka waaqayyo baay'ee tokko namaas xalla kasii obaasaa jira agartanii kun loomiidha jechuudha. Loomii taraa loomii taraa loomii taraa tuffaa tasan kinoo ati jira inaante ko'aa sana agarsiisa. Haappilee inaante haappilee isaan jedha sun kinoo jira ishee haappilee isaan jedha sun asitti lafatti bada miskiinni asitti maaltu nyaata jettaniiti. Loomii agartanii biyya keenyatti zayituunii jedhanii asheeta namuu jechuudha. Zayituunii jedhamti lallaaftuudha asheeta jechuudha amma ganaadha. Tuffaa isaan jedha sun isa kana agartanii jiruu biyya ormaa amma isa kana hunda ganaa obaasa jechuudha. Dhugaa waaqayyo nadhajajee nagararraa jirti sha'a nyaata jechuudha. Dabarsa akkanatti obaasee tanan jechuudha. Kanatti obaasa leemuunii haamut loomii daraartu daraari yaayyoto bashaadhi loo wayyidalee kuma siyaa ta'u akkasi kaasin hojii jireenya biyya Arabaa. Ani anan jedhu jechuudha ijoolleen keenya warri ganaa biyya Arabaa dhufuudha kaatan dhugaa Rabbi biyya keessanitti caammaa xaragaa jiraadha. Maaliif jireenya biyya Arabaa ittiin bartanii hoggaa nuti dhumnuu fi hoggaa ammaan kun addaan dhugaa siniin jedha. Baay'ee ulfaata baay'ee dhugaa siniin jedha. Amma bakka jireenyi jijjiirame waan ta'eef baay'ee sinitti ulfaachuu danda'a. Dhugaa waaqayyoo baay'ee jechuudha. Odoo biyyumatti hojjettanii jijjiiramtanii dhugaa Rabbi baay'ee dasna jedhaana. Dhugaa waaqayyoo jireenya biyya ormaati baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata. Ijoon quufuu yaa Rabbii kiyya. Boobatee kun akkuma namaa maqaa Rabbii lafti reekkatti dhoobate nama dhiifni namni akkam ta'a laata. Inaante YouTube ko subscribe like na gochuun irraa fatina nagaan tura guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.